isaan morra kan waruusi. Karayum bara haracaz jamu. Yalamni Oromoodha akkanatti nu wargeenyaa dhumaa jirra. Doobboleeyyan keenya kan guyyaa kaleedhaaf balaaleffachaa jirra. Oromoo bakka jirtan hunda keessanuu sagalee akka walii taanu mana dhumaa jirra. Mana hidhaa keessan waliin nuqaqanii dhumaa jirra. Waajjira UN Qayyi Masqal jedhamu dura waliin qabamnee kanaaf falmachaa jirra. Qayyi Masqal UN Intisaar nama isaanii saanduratti falmachaa jirra. Kana waan taateef akka hundi keessanii dura dhaabbattan isin gaafannaa warroottan dhageettii qabdan addunyaa hunda biratti akka sagalee nu taatan mana hidhaa keessan walii qabanii boombii itti darbanii guyyaa kaleedhaa nama 400 walii lubbuun isaanii galaafatamte adaraa rabbii adaraa oromummaadha bakka jirtan maratti akka sagalee nu taatanii isiniin jenna Yaman sanaa keessatti Oromoon hin hafne jechaa jirra. Oromoo Dumne Oromoo xiqqaa guddaa hin hafne daa'ima keenya hunda guurrannee warra akkan daa'ima qaban hundi daa'ima isaaniitii wajjin akkana gaggeeffataa jiranii bara waa'ee godhaadhaaf akka bira dhaabbattan isin gaafata. Dhiiraa fi dhalaa keenyaanuu asitti walitti qabamnee teenyee wanni godhuu qabnu maali? Hanga gartee deebii teenya nu deebisanii warra du'e kana arraan tana yoo nuti asii deemne nuti hambaa nama gubateeti har'a. Warra hambaa nama gubateerraa hafe nuti kun nutis boru hundiisan karaan kun arraan tana kursaan har'a nuti qabnu. Arraan tana as seenne akkatti seenneefu boru immoo karaa yoo asirra as gattiinne karaa nu taatu boru karaa bakka biraatiin nu cufa. Namni tokko as dabruu danda'u hin jiru. Kanaafuu wanni godhuu qabnu maali? Guyyaa lamaa fi sadii asirraan sossoonu hanga namni keenya gaafiin teenya nuu deebitutti gaafiin teenya hanga nuu deebisanitti ammas nama asitti waldagaadhaaf koree godhannee waldageenyee waliin jiraachuu qabnu. Dhalaa teenyaas of keessa kabajnee bootaa goonee fi dhalaa teenya tartiibaan dura goonee dhiirtiinis boodarra ta'uu qabnu. Dhiiraa fi dhalaanis waliin laagamuu hin qabnu. Maaliif nuti kabajaa ifiif eegganna kabajaa teenya ifiif eeggannee dhalaa obboleeyyan keenyaafis kabajaa eegne isaanis qofa dura goone
yoo amma bakki nu harkata nu barbaadan yoo waan takka balleessan dhiira ni reeban dhalaa hedduu ni reeban wanta nu taate jecha dhalaa hedduu godhuu qabna kanaafuu dhalaas tartiibaan godhannee hanga gartee deebii teenya nu deebisutti bakka tanaa ho'uun qabnu kana walii haa gallu hundi isaanii qabu.